Namoota asirratti argaa jirtan lamaan kana tarii beekuu dhabuu dandeessu. Garuu isaan namoota uummata isaaniitiif jiraatanidha. Obbo Yaadataa Juneedii fi akkasumas obbo Tokkummaa Fiixee jedhamu guyyaa har'aa uummata Booranaa hongeen miiteem akkasumas loonii fi nama achitti hongeen miiteem beelaan dhumaa jiraniif kiisa isaaniitii qabeenya isaanii arjoomuudhaan ajab uummata jechisiisan. Obbo Tokkummaa Fiixee qarshii miliyoona 8 uummata isaatiif nan jira jechuudhaan kan laate yoo ta'u, obbo Yaadataa Juneedii qarshii miliyoona 10 kiisa isaatii baasuuf uummata isaatiif akka jiraatu aantummaa kana agarsiisedha. Abbootiin qabeenyaa lamaan kun garuu miidiyaa hawaasummaa irratti namoota leellifaman yookiin namoota na argam onna fuudhaa ganna teessisaa jechuudhaan dhaadheffamanii gadi qabuun kan dalagatan gadi qabuudhaan of dhoksuudhaan uummata isaaniitiif qabeenya isaanii kan laatanidha. Maarree namoota akkanaa kana gaafa isaan akkasitti aantummaa qabeenya isaanii irraa kiisa isaanii irraa fuudhan akkasitti aantummaa uummata isaaniitiif agarsiisan uummanni Oromoo hangam jajjabeessuu qaba, hangam maddii dhaabbachuu qaba. Miidiyaa irrattis ta'e lafa irrattis abbootii qabeenyaa akkasiitiif hamilee kennuudhaan nus akka isaan waliin jirru akkuma isaan qabeenya isaanii kan uummata Oromoo ta'uu nutti agarsiisanitti nus ilmaan keenya ta'uu galateeffannee jajjabeessinee itti agarsiisuun dirqama lammummaati. Abbootii qabeenyaa lamaan guyyaa har'aa walirratti qarshii miliyoona 18 namoota lamaan uummata isaaniitiif kennan. Kanaaf ammallee Rabbiin qabeenya isaan qaban irratti dachaan haa dabaluuf jecha umrii isaaniittis Rabbiin nuuf haa dheeressu. Kun fakkeenyummaa guddaa fi aantummaa guddaa uummata ofiitiif jiraachuu kan agarsiisudha. Dhugatti isaan jechi isaaniin ibsanillee kan namatti ulfaatudha. Ulfaadhaan wayyamaa jechuudhaan galatoonfachuun dirqama.